Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftuu nagaan keessan bakka jirtan isiniif haa ta'u jecha har'a kan waliin ilaallu section summary fi review questions waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Section summary yoo ilaallu maal jedha? The density of a materials is defined as a mass per unit volume. Egaa density materialii maaliin kan inni define ta'u? Mass per unit volume jechuudha. Density maani? M over Vdha miti. M maani maasiidha. Per unit volume jedhamti rasitti. V immoo maani volumeidha jechuudha. Asirratti egaa maasiin SI unit isaa maani kilogiraamadha. Kan volume meetir kiubiidha jechuudha. Kan isa kanaa maani kilogiraama. Kan isa kanaa meetir kiubiidha jechuudha. SI unitiin isaanii. Maaliin define ta'a jechuudha. Density of materials maaliin define kan inni ta'u? Mass per unit volumeidhaan jechuudha. Specific gravity is the ratio of the density of the material to the density of water at 4 degrees centigrade. Egaa specific gravity'n akkuma barnoota darbe keessatti waliin ilaalle ratio densitoota lamaati jechuudha. Ratio density lamaati. Innis kan eenyuuf kan eenyuti? Kan substaansii fi kan reference substaansii. Reference substaansii inni jennu kun immoo maala? Weeteriidha jechuudha. Weeteriin immoo yeroo hundaa maal jechuudha? 4 degree Celsius irrattidha kan isin measure gootan jechuudha density isaa. Barnoota darbe keessatti waliin ilaallee turre yoo isin yaadachiisu yeroo hunda jechuudha. Akkuma argitan specific gravitydha kuni ratio maaliiti jechuudha? Densitoota lamaati. Kan substaansii fi kan reference substaansii. Reference substaansii maani? Weeteriidha jechuudha. Yeroo hunda weeteriidhaaf hirtuu jechuudha. Weeteriidhaaf kan isin hirtan. Kanaaf innis temperature isaa meeqa irrattidha jechuudha? 4 degree Celsius irratti jechuudha. 4 degree Celsius irrattidha kan isin measure gootan jechuudha. Ittaansuudhaan review questions waliin ilaalla. Review questions gaaffii tokkoffaa maal jedha? What is the approximate mass of air in a living room of 5.6 meter times 3.6 meter times 2.4 meter. Asirratti gaa maal nu gaafate? Maasii nu gaafate jechuudha. Maasii nu gaafate maal qabna? Asii volumii qabna. Volumii isaa ishii kana waliin baay'istu jechuudha. 5.6 meter times 3.6 meters times 2.4 meter kana waliin baay'iftaniit volumii argattu jechuudha. Volumii qabna. Akkasuma immoo density of air qabna. Density of air qabna. Density of air eessarraa argattu? Teebilii kanarraa argattu jechuudha. Teebilii kanarraa ol deebinee ilaallu kan air jechuudha. Density'n isaa meeqadha? Density'n isaa 1.29 kilogram per meter cubeidha jechuudha. Amma gaa density ana air qabna. Volumis ni qabna jechuudha. Kan nuti barbaannu maal jechuudha? Volumii otoo hin taane maal barbaanna? Maasii barbaanna jechuudha. Maasii barbaanna. Egaa volumii isaa kana waliin baay'istu volumii argachuuf maasiin maanni? Maasiin equal to dura density maanni? Density'n M over Vdha mitire? Kana asii yeroo barbaadan M maal ta'a? M walqixa density times volumeidha. Egaa density'n keenya meeqadha? 1. Teebilii sanarraa ilaallee turre miti meeqadha? 1.29dha. 1.29 kilogram per meter cubeidha. Volumii immoo isaan kana waliin baay'istu jechuudha. Volumiin walqixa meeqadha? 5.6 meetira baay'isuu 3.6 meetira baay'isuu 2.4 meetira. Kana irra waliin baay'istan volumiin keessa meeqadha? 40
meeqa argattu? 48 vooluumiin jechuudha. 48 tuqaa meeqa argattu? Yeroo waliin baay'isan jechuudha. Isaan kana waliin haa baay'ifnu. 48 tuqaa meeqa argattu? Kana yeroo waliin baay'isan jechuudha. Mee waliin haa baay'ifnu. 48 tuqaa 8 afur ta'a. Meetir kiubii ta'a jechuudha vooluumii waan ta'eef. Sana booda kan arganneerra. Meeqa qabna wanni hoo? Asii hoo? Densitii immoo meeqa qabna? Tokko tuqaa meeqa qabna turre? Tokko tuqaa 2.9 qabna turre. Kanaafuu waliin baay'istu gaa maasii argachuuf tokko tuqaa 2.9 kiiloogiraam meetira kiubii baay'isuu meeqaati? Ishii kanaatiin baay'istu jechuudha. 48 tuqaa 384 meetira kiubii kana yeroo waliin baay'istan M'n walqixa meeqadha? Densitii times V'dha. Kanaafuu M'n walqixa maal jenna? Densitiin meeqadha? Densitiin 1.92 kiiloogiraam per meetira kiubiidha. Baay'isuu jettu. Baay'isuu meeqaati? Vooluumiin keenya 48 tuqaa 384 meetira kiubii. Kana yeroo waliin baay'isan meeqa argattu? Maasiin walqixa meeqa ta'a jechuudha? 62.45 kiiloogiraama ta'a jechuudha. Gaaffii inni itti aanu gaaffii lammaffaadha. Innis maal jedha? You have a sample of granite with density 2.8 gram per centimeter cube. The density of water is 1 gram per centimeter cube. What is the specific gravity of your granite? Kana salphumatti maal gootu yuunitiin isaa waan wal fakkaatuuf density granite hiruu density weeteriitiif hirtu jechuudha. Yeroo kana maal argattu? 2.8 dha kan isin argattan. Maanni SG'n jechuudha. Specific gravity maal ta'a? Density of granite over density of wateridha. Kanaafuu ani isa kanaa meeqadha? 2.8 gram per centimeter kiubii hiruu meeqaati? 1 gram per centimeter kiubii yeroo hirtan meeqa argattu? 2.8 argattu jechuudha. Asirratti egaa yuunitiin qabu. Asii yuunitiidha waan baduuf jechuudha. Dimensionlessii fi unitlessidha jechuudha. Kunoo specific gravity kanaafuu 2.8 ta'a jechuudha. Asirratti gara SI unitittis jijjiirtanii hojjechuu dandeessu. Asirratti egaa maaliif yuunitiin isaa waan wal fakkaatuuf kallattiidhumaan waliif hirtu jechuudha. Inni itti aanu immoo gaaffii sadaffaadha. Innis maal jedha? Calculate the average density and specific gravity of the earth given the mass and the radius of the earth are this. Innis meeqadha? Maasii erziiti kuni hanga dacheeti jechuudha. Haga kana kan ishiin ulfaatu jechuudha. Innis meeqadha? 5.98 times 10 the power of 24 giraamidha. Raadiyeesiin erzii immoo meeqadha? Raadiyeesiin jechuudha 6.37 times 10 the power of 6 meetiridha jechuudha. Kanaafuu gaamma nuti density erzii barbaanna jechuudha. Density fi specific gravity jalqaba irratti density isaa argachuudha qabna jechuudha. Density isaa argachuudha qabna. Jalqaba irratti density isaa argachuudhaaf immoo vooluumii erzii barbaaduudha qabna. Vooluumii erzii. Erziin maayini bocni ishii ispeeriidha mitiidha.
foormulaa ispeerii fayyadamna jechuudha. Foormulaa ispeerii yeroo fayyadamnu kan ergi jechuudha. Vooluumiin wal qixa maanni 4/3 paayi r kiubiidhaan tire r'n keenya meeqadha? Raadiyeesiidha jechuudha. Raadiyeesii kun asii qabna. Kanaafuu foormulaa kana keessa yeroo galchine hojjettan 4/3 paayinoo meeqadha? 3.14 tire baay'isu r meeqadha? 6.37 times 10 the power of 7 times 10 the power of 6 asirratti kiubii jettu. Kana yeroo waliin baay'istan meeqa argattu? Asirratti meetira qabaachuu ishiin dagatiin ashii kana si meetiradha. Sana booda kana yeroo waliin baay'istan meeqa argattu jechuudha. Walumaa galatti vooluumiin dachee jechuudha. Tokko tuqaa 0.8 times 10 the power of 21 meetira kiubii taate jechuudha. Voolumii arganneerra. Voolumii arganneerra taanaan immoo deensitii ishii barbaanna jechuudha. Deensitiin immoo maanni? Deensitiin jechuudha. Deensitiin m over v'dhaan tire. M meeqadha? M kun asii nuu kennameeti jira. Hangi dachee nuu kennameeti jira. Innis meeqadha? 5.98 baay'isuu 10 paaworii 24 kiiloo giraama. Vooluumiin meeqadha? Meeqa arganne amma? Isa hojjenne jechuudha. 1.08 times 10 the power of 21 meetira kiubiidha. Asii wal qixa jedha bakka kana. Kanaafuu deensitiin meeqa ta'a jechuudha. Kana yeroo waliif hirtan jechuudha. Isa kana yeroo waliif hirtan meeqa argattu? 5 afur baay'isuu 10 the power of meeqa? 10 the power of 3 kiloogiraam per meetira kiubii ta'a jechuudha. Kun density of earthidha jechuudha. Density of earthidha. Kana jechuun average isaa isuma gaafate jechuudha. Average dhuma isaati kun. Density isaa argatan jechuun average density isaati jechuudha. Ittaan sunaan immoo maal gaafate? Specific gravity dha. Specific gravity immoo akkamiin barbaaddu? Density of earth over density of water dha. Density of earth maanni asittoon isiniif hojjedhu SG jechuudha. Specific gravity of earth maal ta'a? 5.54 times 10 the power of 3 kilogram per meter cubic over ani water immoo meeqadha? Ansaa'u meeqadha? 1 times 10 the power of 3 kilogram per meter cubic dha. Asii kun wal balleessiti ishiin kun jechuudha. Unitiinis unitiidhaan wal balleessiti. Sana booda maal ta'a? SG 5.54 ta'a jechuudha. Ishii kana kanaaf hirtu. Egaa kana fakkaata barnoonni keenya har'aa. Barnoota itti aanuutiin 3.3